Bismillah maashaallah tabarakallah gaafii namoota hedduu fi deebii isaa deebisuun ka hedduu takka na salasa yoo isinin jedhe waa takka wanni jechuun isinitti hin fakkaatini isinii fadhee osoo hin taane yeroo hunda gaafii wal fakkaataa nama gaafattan yeroo hunda deebii wal fakkaataa deebisuun dasnaa man jedhu jechuudha. Maashaallah tabarakallah meeshaan kun eessa ka erge sila wallahi dagadhe biyyisaa wakkanatti jechuudha YouTube irratti waan hangadhiisu. Simboo kana manuu godhinullee warri jettan keessattuu firaasha majaliisa jechuudha suuraa natti ergitanii kanallee situ dalagsiisee barii ammallee kanuma naa dalagsiisee warri jettan maal taatan sila meeshaan kun amma gaafa nama tokko bitu meeshaan kun akkanatti bakka takkaa dhufeetii miti garagaraa walitti finneeti akkasumas majaliisa illee kana yeroo san itti baasne carqeen sun hagarraa hin taa'amoo akkamitti isuma isinii dalagsiisuu danda'a jechuudha hordoftoota kiyya gaxumuraatti na waliin tura qalbisaa yaadanna dhageeffadha salaamtallee hin daganne assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jara jirtu waliin booda hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi akkam isiniin jechaan abra bareedu alhamdulillah simbirallee bareeda kate abdiin qaba egaa warri meeshaa barbaadan warri waan anan asirratti gadhiisu kana barbaadan ni yaana dhageeffadha namoonni meeshaa kan inni ergitan immoo yoo gatiin isinitti tolee bitattanii inni jira jechuudha nabrallee jiraatu baatu ajajaan isinii fichisiisa meeshaa yeroo baay'een ajajaan fida malee noormaalii gabaarraa miti kan argamu meeshaan akkanatti bakka takkatti gabaarraa hin argamu kana waan ta'eef ajajaan isinii fichisiisuu danda'a jechuudha hordoftoota kiyya asumaan immoo namoonni baay'ee takka qal'anne akkam taana simboorri jettan ajja fayyadamaa onni juusii ajja fayyadama ajja muuzii aannan teemira walitti godha viidiyoo isaa dhiyootan hojjedhee nama 40,000 meeqatu laale jechuudha yaadachiisa jedduun isinii galchaa jira baay'een keessanii barbaadan na fakkaate liinkii isaa jala isinii kaasanii haala sanii fayyadamuu dandeettanii juusii fayyadamuu hin dagatina akkasumas algaarraa dubbachuuf algaa lummuxxii kana ajajadha algaa lummuttiin faayidaan isaa akka ispoonjii itti galu suni yeroon booda wanta garagarallee itti sin jala galuu danda'a jechuun waan akkam jedhee isinii mana dabbara afaan sanaa'uun amma lummuutti yoo ta'e garuu sa'aatii barbaadanitti qalamii isaa jijjiiruu dandeettanii namoonni majaliisa na gaafattan fakkeenyaaf majaliisa kana abbaa 40 muraa lama jalaanonni qofa jalaan muka qaba jechuudha xaawulaa qaba boondiilee dalagatuu dandeettanii mukallee jalaan qabu dalagatuu dandeettan algaa kana amma sa'aatii barbaadetti halluu isaa jijjiiruu dandeetti anuma dalagsisee maashaallah dheeraa geessee ture asumatti wanillee itti biteefi jechuudha firaashallee diizaayinii yoo algada akkanatti gurgurame jechuun dalagamee lafa kaayee gurguru diizaayinatti ergattanii diizaayinii isin barbaadanii isin dalagsiisa ajajaan jechuudha namoonni algaa Somaaliitti ergitan isin dalagsiisu wanti bilaciliccii qabu kun umriin isaa akkasuma miti wanti bilaciliccii isin dalagan suni ka orjinaalaati miti jechuudha kana waan ta'eef namni booda na oqqasurraa ani isin dalagsiisu osoo mootu lakkan gabaa kiyya jedhee isin dalagsiise bakka fedhatti isin dalagsiisuu danda'a jechuudha garuu booda isiniin ta'u waan ta'eef jechuun akka amma jiru kanatti isiniin ta'u fireemii tokkoffaa jechuun fireemii kana fireemiin kun xarzirra galu kun gosa hedduu jira ka ifuu sun uummata akka isiniin taqqamu kun garuu gatiin isaa hedduu qaaliidha haga meetirii qarshii 30 ga'uu danda'a fireemii kanaan jechuudha haa ta'u malee waan horooma qabu waan shakkii takka hin qabne warri fireemiin jettan fireemii ifuu sana osoo hin taane gatiin isin wadadullee kana jechuudha fireemiin ka almuuniyeemii kana meeshummaan isaa maashaallah tabarakallah abbaa 40 ta'e abbaa 30 ta'e dalagsifachuu dandeettanii garuu warri ka fireemii barbaadan isa kana osoo dalagsifattanii bareedaadha akka irra kiyyaatti itti aansuun firaasha kana natti ergitanii firaasha gosa hedduu hojjedhee gadhiisee jira YouTube irratti jechuudha abbaa meeshaa saniif liqqamni jedhee ka dalagamee firaashni bira jiru ka majaliisaati yookaan ka boondidiiti diizaayinii akka barbaadanii natti ergitan kiyyarraa ergitanii gara biraatti ergitanii rakkoo miti tiraas carqii diizaayinii jechuun uffata isaa kana jechuun diizaayiniin ittiin dalagamu kana uffata amma kanumaan nu dalagsiisee osoo jettanii kuni ka dura tanaan dura kana birallee ta'ee ka gara biraatti illee natti ergitan suni uffanni yeroo san ittiin dalagamu amma jiraatu dhabuu danda'a fakkeenyaaf kan amma waggaa ga'uun olu dalagsiise amma suuraa kanatti ergitee kanuma barbaadu sonaan jette hin jiru jechuudha diizaayinii filattan malee uffata yeroo isin maallaqa ergitan gaafa ajajuuf dhaquusan achi dhaqee suuraa uffataa isin erga kana jechuun akkam fakkeenyaaf uffata kan argaartanii miti gaafa maallaqa keessan natti ergitan achi dhaqee akkanatti suuraa kaasee kanneen keessaa filadhaa isiniin jedha malee uffata kana amma osoo natti ergitanii uffanni kun katanaan dura footoo kaafame waan ta'eef suuraa kaafame waan ta'eef amma osoo dhaqee jiraatu dhabuu danda'a jechuudha isinii galaami
Diizaayinii jechuun immoo fakkeenyaaf amma diizaayinii kanatti barbaada osoo naan jettanii uffata lallaafaa san bifa walirraa deemu lama walitti filadhee diizaayinii kanaan isinii dalagsiisaa jechuudha. Diizaayinii ka barbaadan ergachuu dandeettan. Uffata garuu dirqama kan naa godheen hin taatu jechuudha. Hordoftoota keenya mallee hin jinqinaa walaa hubannu. Waasaap irratti yeroo baay'ee gaafii wal fakkaata nama waggaa ji'a 4-5 natti dubbate waa'ee firaashii kana deebi'ee ammallee natti dubbate ammallee deebi'ee gatii hin qannastu. Akkuma 50 fa'aan jedheen 30 hin dalagdu maal jechuudha waa'ee ofii kiyyaa oomishamoo maal jechuu barbaadaniiti yoo gatiin isin ta'e bitachuu yoo gatiin isin hin taane dirqama hin qabdan onlaayinii irratti waan mana kiyyaa baasee gurguru hin jiru jechuudha isin ajaja malee kana waan ta'eef wal hubachuun barbaachisaadha. WhatsApp irra sagalee erga warri ooltan warri iimoon dawwalaa ooltan hojii naniitisinaa yoo isin ta'e gaafadha sa'aatii itti qophooftanitti waan ji'a 2-3 booda barbaadaniif amma gaafii gaafachuun bu'aa akkasiin hin qabu jechuudha. Gaafati maallaqa haadha gaafattee ji'a 2 booda maallaqa ergite meeshaan bakka sana isin eeguu gaafsanillee herreeguma addasii barbaachisa. Kana waan ta'eef obsaa gizee maallaqni harkarra isinii dhufte yeroo san gaafadhaan isinin jedha gatii isaa gatii hadha isinitti himee torbaaniin booda yookaan dabala yookaan irratti bu'aan qabu afaan ol guggusuun kanaafuu akkanatti illee warra gaafattan akkanatti eebilee wajjin firaashii mallee isin dalagsiisuun ni danda'ama. Digaafii fi beebii tiraas illee wajjin dalagsifachuu dandeettanii suufuraa nyaataatiif kabunallee wajjin dalagsifachuu dandeettanii lakkiin barbaadu firaasha lamaa fi tiraasii ja'a qofa barbaadallee wajjin akka fedha keessaniiti. Wannan isin hubachiisuuf yeroo baay'ee kan sagalee irratti isin hidhuuf fakkeenya namni tokko waan dirqama akkanatti firaasha wajjin tiraasa wajjin sufuraa nyaataa bunaa wajjin digaafii wajjin beebii tiraasii wajjin waan ba'u itti fakkaata jechuun akka fedha keessaniiti. Ani onlaayinii kanarratti waan hunda ajajaan dalagsiisa. Yoo ati digaafii fi beebii tiraasii wajjin waa hunda wajjin yoo ati barbaadde waa hunda jechuun tiraasii firaashiin akkuma jirtu ta'ee beebii tiraasii digaafii sufuraa nyaataatiif qaba bunaa kun fakkeenyaaf kan agartanii amma beebii tiraasii qaba digaafii qaba sufuraa nyaataatiif buna qaba. Akkana barbaadoo jettan maashaallah waan kana hedduu jaaladha. Lalluu isaa akkanatti isinii baasuu danda'a. Yoo immoo lakki firaashii fi tiraasii qofa barbaadattan illee akkasumatti isinii ajaja. Yoo sufuraa nyaataatiif bunallee wajjin barbaadattan akkuma kana jiru kanatti jechuudha. Garuu osoo isinii ta'e akkanatti waa hunda hojjaa jettanii baay'ee beestidha, bareedaadha, filatamaadha jechuudha. Namoonni immoo rakabootii na gaafata filannoon kiyya rakabootii kana maashaallah tabaarakallaa mastaawwatii ta'ullee xarzirraa silveriin isaa ooniin isaa bareedaadha jechuudha. Hordoftoota kiyya xarziin isaa almuuniyeemii qaba. Firaashiiwwan kanneen tanaan dura dalagsiise diizaayinii kana hedduu jaaladha. Ofii kiyyaallee diizaayinii kana yeroo lammaffaa dalagsiifadhee ture. Kanaaf diizaayinii gara barbaadanii ergachuu dandeettanii uffata immoo gaafa isin maallaqa ergitan achi dhaqee ka jiru isinii filachiisa. Majaliisa ta'ee firaashiif tiraasii ta'ee gatii isaa kana gaafatu qabdan maallaqa harkaan gaattanii hadha maallaqa erguudha gatii isaa kaadhaan itti yoo naan jettan bilbilee cheek godhee yookaan mirkaneeffadhee gatii isaa isinitti hima maallaqa ergattanii eegasii mootu uffata ofii kiyyaa dhaqee yookaan isaanillee ergaa jedhanii suuraa eegasii gaafa isin maallaqni harka ga'ee dhaqee uffata jiru isinii kaasee isin erga sanirraa filattan uffata kanneen horinatti ergitan fakkeenyaaf kanuma naa dalagsi jettee jettiin horinatti ergite uffanni kun hin dhabame jechuudha. Uffata jajjabaataa kanaan ta'ee bifa biraatiin guutee jira jechuudha. Dirqama ka onlaayinii irratti tanaan dura namni hojjetee gadhiise ana ta'ee nama biraa ta'ee dirqama uffata sayyoonaan jettan uffanni sun yoo dhufe namni dalagee ittiin dalagee waan fixuuf ka biraatti dhufa. Uffatuma kana ta'ee diizaayinii biraatiin biluu bilaakiin irsaas kalariin dooqaan jiraatu danda'a. Diizaayinii daqqaaqii ta'uu dhawuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf majaliisa kanallee nama hedduu jaalate uffatuma kana jedha. Uffatuma kana yoo jettan amma uffanni dhiqqoo isii kanarra diizaayiniillee kanumaa ta'u jettanii horteessuun dhiqqoo isinii ulfaata. Kanaafuu fakkeenyaaf maashaallah wallahi akka bareeda agartanii wanni minxaafni isaa hedduunatti tola. Inni biraa immoo rakabootii diimlaayitii kana warreen jettan rakabootiin diimlaayitii duraan kun amma rakabootii sanyii diimlaayitii kana ta'ee diimlaayitii of keessaa hin qabu diizaayinii qofa of keessaa qaba. Meeshaa inni hojii dhufu tokkichuu hin xaqqamu jala muree isinii makaana jechuudha. Rakabooticha bichaa yoo barbaadan inni bareeda diizaayinii isaa kun saayiziin isallee guddaa jechuudha. Ka ifaa sun immoo akka duraanitti hin jiru waan akka carqii halluu wayii keessa galchanii ifaa keessa godhanii inni bareedu. Ifaan sun immoo yeroo booda ni bada. Saarbisii kanallee nama hedduun irra eri saarbisii kana dhugaadha anumatti bite garuu ammarratti hin jiru. Ka kana caalu dhufuu danda'a ka kanaa gadi dhufuu danda'a. Sani gaafa maallaqa keessan ergitan carraan keessan gabaa irra isin fide isin ajaja jechuudha. Kana yoo isin jedhu feermuuziin kun illee dhabamee jira. Kana yoo isin jedhu hiqaa gaafa isin maallaqa ergitanii isin ajaju sani hiqaa gaagizee san jiru abbaan carraa abbaan irra nasiiba keessan jechuu barbaade. Rakabootiin kun amma kan diimlaayitii diizaayinii isallee bareeda. Kan osoo ta'e bareeda ture. Amma garuu akkanatti diimlaayitiin hin jiru jechuudha. Kan tanaan duraan namaaf bitee ture. Diizaayinii ka garaa keessaa kana dhiisanii waan akka carqii tokko keessa kaayanii ifaan akkasumatti jira. Garuu hagana hubatiin qabu kun ni bareeda ture. Akkasumallee namoonni sahaanii kana gaafattan kanama tokko ni jira.
maashaallah tabarakallah hedduu takka jajjabina qaba isaaniin kuni na biratti adilleen seeriin tokko bulelleen seeriin tokko jira keessattuu namoonni baadiyyaaf yookaan hawwata keessaniif barbaadan kanoo isiniin jedhu meeshaan kun ka baadiyyaati jechuu kiyyaa miti baay'ee jajjabina qaba wallahi laazim kana waan ta'eef namoonni barbaadan fudhachuu dandeettanii tirii qaba karooga arfee kana fireejaa qaba kan mootu zirgisaanii fireejaa qaba kakusii fireejaa qaba jechuudha kun akka argaartan kana tirii saani zirgi ta'ee karoo garfee kana jaa adeebi'eetu saani zirgi fireejaa fi kakusii jaa qaba adeef bulelleen seerii tokko ni qaba baay'ee jajjabina qaba namoonni barbaadan fudhachuu dandeettanii egaa waan nagammaa ariifataa isinitti haasa'e ariifachuu kiyyaaf dhiifama guddaa isin jecha maaliif ariifadhe viidiyoon akka walirra naan deemuuf jechuudha waan dubbataa deemuuf waan agarsiisuun walirra akkanaa dhufuu fi isinitti ariifadhe dhiifama guddaa isiniin jaa kun akkanatti fakkeenyaaf maashaallah tabarakallah tirii ka jalaa saniin qabaa deebi'ee karoo garfee jaa qabaa deebi'ee saanii zirgii jaa qaba kakukisii jaa qaba seerii kanaan akkanatti bulee kanaan tokko jira adilleen tokko jira jajjabinni isaa maashaallah isiniin jaa hordofti kiyya duraan kaanii salaaxallee qabaa ture ka amma na bira jiru ka salaaxaa hin qabu namoonni akkanuma akka amma isin agarsiise kana barbaadan karaa waasaapitiin heloo jedhaa fudhadhaa viidiyoon kiyya kanarraa kanuma fakkaata laayik sheer gochuu hin dagatina hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja guyyaan guyyaa keerii isiniif haa taatu baay'ee